Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa jirtu bakka jiraattanii nagaaf raamanni isaa bakka jirtanitti isin waliin haa jiraatu. Nagaan kiyyaallee bakka jirtanutti qilleensa irra bararee isin haa qaqqabu. Har'a aappii akkaan bareedduu taate tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Aappittiinis aappii yeroo gabaabaa keessatti sa'aatii keenya nuuf guutuu dandeessudha. Yani aappittiidhaan taphachiifataa yuutuubiidhaan taphachiifataa kan heddummeeffannoo yani sa'aatiin keenya dafee dafee akka nu dabalu kan nuuf godhudha. Dursa garuu warri chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan maqaa chaanaala kiyyaa akkasitti barreessuudhaan akka sabiskiraayibinaaf gootan kabajaaf jallaan isin gaafadha. Innis kun Roozaa Tuub RS jettanii yoo barreessitan isiniif ba'a. Sarchii gootu kun akkasitti isiniif ba'ee jira. Piroofaayiliin kiyya kanadha. Sabiskiraayibii akka gootan akkasumallee mallattoo alaarmiillee akka tuqxan kabajaaf jallaan isin gaafadha. Dura garuu osoo sabiskiraayibiin goonee viidiyoo daqiiqaa tokko hanga lamaa waan akkasii ilaaltanii kaatanii osoo naa gootanii hedduu tokko natti tola. Galatoomaa isiniin jedha. Gamanumaan gara aappii qabadhee dhufeetii isin ceesisa. Aappii kanadha. Aappii kana eessaa akka argannu pilaastoorii keessaa kan nuti argannu pilaastoorii keessa deemee isiniif qubeessi dogongoruu waan danda'amuuf qubee isinii barreessituun isinitti agarsiisa. Guddaa barreessitu akkasuma caa guddaatti dabaltu akkasitti kun aappitti barreeffamatti kanadha. Qubeellee isiniif dubbisiisin jira akka hin dogongorreef jechuudha. Akka fakkeenyaatti ammanaaf taphataa jira. Kun taphachiifataatiin jira. Mallattootti argaa jirtu kun taphataa jira. Garuu waan immoo waan barbaade godhaan jira jechuudha. Bakka hin fedhe dhaqeetan isin immoo akkamitti fakkeenyaaf sa'aatii keessan dabaluudha. Aappittiidhaan banattanii yuutuubii irratti illee taphachiifachuu hin dandeessu jechuudha. Ana biratti waan banaa ta'eefuyyuu yaani waan buufadhee jiruuf oopiniidha kan inni fidu. Isin immoo inshaalii godhattu. Intarneetiin kun ashii kanadha. Barreeffamni isaas kun akkuma isinii barreesse garuu wucaa guddaa gootanii kaatanii biroos kan jedhu walakkaan jira. Isin akkuma sanitti barreessitanii sarchii yoo gootan fidee akkasitti isinii baasa jechuudha. San boodaan oopinii godhee akkuma oopinii godhamee jirutti keessa seeneetuun isinitti agarsiisa. Yani baakillee godhee akkatti sarchii godhan hundayyuu isin agarsiisa jechuudha. Akka fakkeenyaatti kun irratti baneetu rafee sa'aatii meeqa akka inni lakkaa'e kun isinitti mul'isaa jira. Garuu laayikii gochuu hin danda'u, sabiskiraayib gochuu hin danda'u. Maaliif siingi jedhee asitti na gaafataa jira. Akkaawuntii itti galchuun qaba jechuudha. Siingi bakka jettu kana tuqee garuu akkaawuntii itti hin galchine. Osoo akkaawuntii itti galchee laayikii isiniin godhaa, sabiskiraayibii isiniin godhaa jechuudha. Amma kun hojii kana tuqeetan baakiin godhaa. Akkamitti akka isiniif dhufuudha jechuudha. Isinitti agarsiisuudha jechuudha. Hoomiidha kuni hoomii keessaallee ni ba'a. Akkasitti yuutuub kan jedhu fuuldura keessan jira. Akkasitti yuutuub kan jedhu fuuldura keessan jira. Isii kana tuqxu hoomii isinii fidee jira. Kun akka jirutti jechuudha. Hoomii isinii fidee kun hoom jedhee jira asitti. Hoomii sanarratti sarchisiitu dhattanii barreessitu. Akka fakkeenyaatti kiyya kun maqaan barreeffamee jira. Maqaa yuutuubii kiyyaa jechuudha. Sarchii godhattu maqaa yuutuubii keessanii barreessitanii kiyya barreessaan jira. Kun argaa jirtu Roozaa Tuub RS sarchiin godhaa. Akkasitti naa fidee jira. Kun mana kiyya guutuu keessa seenuudha. Kun akkasittiin tuqaa.
hoomii jalqabaa irratti kanadha kan hin argadhu viidiyoo keessa seenaa pileelistii keessa seenuu hin danda'a. Akka fakkeenyaatti pileelistii nama taphachiisuudhaaf maqaa nama sanii barreessitanii dhuftanii pileelistii kana jalanii galtuu kun akkasitti naa fidee jira pileelistii kiyya taraatti jechuudha. Keessaa kan fedhii banachuu ni danda'a. Akka fakkeenyaatti kun isa jalqabarra jiru kana baneetiin jira. Naaf taphachuu jalqabee jira. Sadii miti inni sadii keessa naaf taphachuu jalqabee jira. Garuu kan isiniif dhaamu yoo pileelistii namaa taphachiisuudhaa jettanii jalqabarratti akkaawuntiitti galchuu qabdu. Sababiin isaas yoo akkaawuntiitti galchitan akkuma waan yuutuubii irraa taphachiisaa jirtanutti sawwaruu hin dandeessu jechuudha. Ammaan baakii gochuu dhiisee walakkaa tuqeen keessaa baheen jira. Gadaa xaa'ee wala kiyyaa kun akkasitti fidee dhaabbatee jira. Akkuma gisee istiidiyoo keessaa audiyoo garaagaraa banannutti dhaabbatee jira. Ni bana kunoo baneen jira. Amma hojjechuu jalqabeera jechuudha. Duwwaarraa jalqabee dhumarratti dhaqeen isin agarsiisaa daqiiqaa meeqa akka inni lakkaa'e jechuudha. Itti aansuudhaan amma yuutuubii keessa ni seenaa. Yuutuubii keessa yoon seenu pileelistiidhuma kiyya taphachiisee tonu isinitti agarsiisa. Kan nama biraan dhaqu jechuudha. Kun akkasitti amma pileelistii kiyya baneetiin jira yaani akka yuutuubiitti jechuudha. Baneetiin jira kun argaa jirtanii. Kun akka yuutuubiitti laayikis gochuu hin danda'a. Sababa akkaawuntiidhaan sabiskiraayib godhamee jiruuf jechuudha. Kuniin taphataa kana keessaa bahuu hin dandeessan taphaan akkuma taphatutti dhiiftu jechuudha isa kana. Kana keessatti immoo kun akka inni taphataa jiru argaa. Garuu isa kana keessaa bahee isa san amma ni lakkaa'e isin agarsiisuudhaaf yaani lakkaa jiraachuu dhiisuusaa isinii mirkaneessuudhaaf inni kun ni cufamaa jechuudha. Asii yoon bahuu dhiise immoo lamaanuyyuu hojjetaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun inni kun hojjetaa jira inni kunis hojjetaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti akka fakkeenyaatti sa'aatii 24 isa kanaan irra taa'e isa sanaan yoo irra taa'e sa'aatii 48 isinii dabalaa jechuudha. Akkasuma immoo bilbila garaagaraa illee yoo qabaattan fakkeenyaaf bilbila 2 yoo qabaattan 3 yoo qabaattan guyyaatti sa'aatii 100 ol 2 yoo qabaattanis akkasumatti isiniif deemaa jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdii isinirraa qabaa. Garuu san keessa seenee isin agarsiisuun qaba jechuudha. Osoo nagaatti isiniin hin jenne daqiiqaa 2 sekeendii 10 wayiif naa lakkaa'ee jira. Ani asii beekanuu achi deemee san banee isinitti agarsiise akkuma sanitti kunillee lakkaa'atti jira. Ammallee keessaa beetiin jira. Kun asitti dhufee akka waan taphataa hin jirretti naqaa. Kun tuqee taphachiisee jira. Akkasitti akka irraa fayyadamtanuu kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Yoo isinitti tolee laayikii sabiskiraayibii akkasuma sheerii gochuudhaan koomentii keessanillee na jajjabeessaa isiniin jedha. Waan daawwattaniif hedduu tokko galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.